hanga fadillee yoo beekamtii qabaate namni beekumsa hin qabne waraabessa si nyaachisa si kuffisa si xiqqeessa sila doktorummaa sila ammaslin wallahi sila baratee gurbaan kun foonki obboleessa kiyya nama amma gara guddinaa deemaa jiru ani nama hedduutu nu hordofa gurbaa kana xiqqeessee jechan quudhuuf jeeti sila itti yaadee namatti erga yoo foolons meediyaa kana dantaaf irra dhuftanii obboleesso fooloo namni isin godhe nama gurguddaa keessan xiqqeessu maaliif barbaachise ani gadaa wanta kanaan ta'u bar ilma oromooti garuu hin beekuusi baruufis hin deemuun wallahi lazim dhugaan isinitti hima garuu oromummaan na dubbistiyaan namni keenya midira qumaama awwaan sabaayiraan isa hordofu laalee machaaweeti nama kabajaa maltuun hunda kabajaa irraa fuudha bar fooloon beekumsan taatu gaafaan ji'a namitiif faggaa baakaa Itoophiyaa jirta handu alam xiqqeessaa turteessa akka yaadataa Junaydifatti deeme akka dinquu dayyaasfatti deeme dinquu dayyaasaa meediyaa irratti nagartu ati magana xiqqashaa bar tujjaara guddaadha siin jechuuf miti kun akka dinquu dayyaasiif akka yaadataa Junaydifatti deeme kanin siin jiru fakkeenyi isaan godhachaa deemii ganaa namatti guddachuu jiruumi isaan akkamitti akka uummata kanaa wajji jiraachaa turan abbaan fedhe yoo qeeqee bar sagalee takka TikTok irra dhufanii kannanii haay yaadata keenya salaalemee qoxxoot jeela qoxxoot tamaaree guddate khalmaar argeeti walla horii keenya qaraasaniit barsiisanii waa hunda samuu isaa guddisanii isa ol gadhiisne nuti soanis gorsan siidhaa bakka obboleetii jedhitti gadaa amma ulii gabbaatee midraa maal jaaleen midraa maayyimee miila hahaantii ta TikTok irraa eeyyitu saraan gabbaatee deebisan obboleesso wayne bar tik wayne garan seifu fantu interview sigoro jira sayda nama kuma afur fidani aksitti bar siqaanyesani amma kana kaasni nakkas godhe sinja wuli abbotin qabeenya hundi meenyu si kabaja ya gada eenyu si kabaja amma way oromo jabiya matali يوم أرومون تقول كبج يوم يقولون كبجاء للقوتن يوم يدابرن كنديب هولو دقيقة رباي سنك أبي أنا جلت راح أفرج جرتني وكنت ونقطع جتني قرأت داتين نجلس جيساجرت والله أرومون تدبي ساني تاتني لك إنساني رتا علي لك إنساني بر مالف كومندي والجلة بالرئيس وديستندرانو ونلولتني ميرا خيسة قلتني كوي ميرا خيسة لا لا ما هو بالرئيس ذكر بالريبا خير ميرا خيسة قلتني كويا راح أقول جرتني بدي أسألني قلت سانجي بركنا ورو يا ورو ما أنكنا بسنجالة دلا أنا وني سنجالة دوف خنافي because أنا أقام لين دوبادو أنا أمد أقارت ميت جوار ما مدي في أبي أمدي أول نجرو بالربي قدي تنامني أنا إنسان كنا ونا من صدقني نبي تنامي سو أن كنا في نمني تكان نوردفا نمتي كاسموك أبو نوردفا أن نمني تكان نزلت هاي وريسا وجا كوراني كور أفوري لي وانا رابرة تملي شرنا رامبرون وايو رمورتي أنا أما استعي في الأدو في دي متشيرة أنا أما أبدين في كباني والله قافا نمني إبلا ما كسموك أبو سر تتعينا شكسو أكنا مكم إبلا ما لا لم تجربتين سيفي في قد ما لفني بيتني وانتي أن دبتشو جروسان وان ميزانك أبو وان قتيك أبو تو نعم سيس مية كومنتي تك أركان موتا أستروخنا خيسا نمون يمنا لالو جروخون نموتا سمون بالشاتا نما إلال شبابلا في يادا برقودا كبر نما دبلا منا لالا تريبر نمتك كومنتي ودان جرو تانيتي أكنا ما مادرك خيسا أكنا ما والتجي تا إيه مايكي يعني إرقاد برسو جرو تاينا جاكا سازرا واسنقول سو كناف نمني كينيا هايو إسا كبجو دندو كبا أباك أبينيا إسا كبجو دندو كبا فولون سيغوسي سيمالك خيا كماري بسا ديناكا نجيه غدا رستورانتي أسلين غرسا ميديا كان رأي ياسون دكتورة ميتي أسلين جاچو دكتورة فيكي دان مچوفتني أبوتيك أبينيا نموتا يجبا غند خيساني هنتي كيسينا
namoota sammuu qabne isin hordofani dhugaa rabbisti maasli namni sammuu qabu yoo si hordofe si gorsaa ture an dhugaa rabbisti ma akkamitti nuti amma yaadataa Junayd meediyaa irra TikTok irratti xiqqeessu ani muraa mataa kiyya maaliif gunneen guddifadha hay gadaan barnaamij amma khara bisnisaatti dhufe waan TikTok irraa taphatti waan Oromoo sabboor sugoota yoo itti khannite waatiin dalagatu maal rakkoo qabu asli si boonsa malee sin xiqqeessu maal rakkoo qaba gadaan meediyaa irra fidee salphista maaliif gurra hiriyyaa isaatii fi khaisan geenye fi isage hundu gurra buustee gadaa restaurantii Asli Mahammad girrisaa meediyaatti gabbaasta kono gurbaa girrisaa yoo nama qabdee nama raanafu fiidiyoon amma waraabamtu umrii isaa taa'ee ilaala fiidiyoon itti dhufti dhufaa dabraa dhaggeeffata fiidiyoo irratti gadaa restaurantii xiqqeessite Asli Mahammad wallahi wanneeti goota sirrii miti kanaaf yeroo tokko namni barnoota qabu si haa ajjeesu jetti ilaala Oromoo mamni hanga fadillee yoo beekamtii qabaate namni beekumsa hin qabne waraabessa si nyaachisa si kuffisa si xiqqeessa sila doktorummaa sila ammaslin wallahi sila barate gurbaan kun foonki yobbalese kiyya nama amma gara guddinaa deemaa jiru ani nama hedduutu nu hordofa gurbaa kana xiqqeessee jechan quudhuuf jeeti sila itti yaadee namatti erga yoo foolons meediyaa kana dantaaf irra dhuftanii obboleeso fooloo namni isin godhe nama gurguddaa keessan xiqqeessu maaliif barbaachise ani gadaa waan takkanaan ta'uu bar ilma Oromooti garuu hin beekuusi baruufis hin deemuun wallahi lazim dhugaan isinitti hima garuu Oromummaan na dubbistiyan namni keenya midira qumaama awwaan isa baay'iraan isa hordofu laalee machaaweeti nama kabajaa maltuun hunda kabajaa irraa fuudha bar fooloon beekumsan taatu gaafaan ji'a namitti faggaa baakaa Itoophiyaa jirta handu alam xiqqeessaa turte san fooloon silaa beekumsa taate obboleessa kee saree fi qaltuu waraabessaaf kan nu yaaltuun jeen mee namoonni fooloo qaban Oromoon famous jettuun ummata ha hu hi malee famous ti ummata a ba cha da je digrii cabsee diploma fudhatiin gaafa famous ti ummata a b c d j digrii diploma in a bifamen media kanarratti waan afaan keessa ajaa isa baatun Oromoon fooloo gaafa isa godhe huno nama artisti isaanii fidanii xiqqeessa meediyaarra abbaa qabeenya isaanii fidanii xiqqeessa meediyaa kanarra kuni gadi galummaa wallaalummaa hoolummaadha girrisaan gadaa restaurantii amma qabattanii meediyaa kanarra olii gafiidan irraa gabbu'a gadaati waan hin siidhaamu midiraa qumaamaa gawwaa beekumsa malee fooloo horatte tana wajjin gabbaatee interviin godhin abbootii qabeenya miiqaa si hordofa nama fakkeenya siraa fudhatu hedduutu jira siigalee ati fakkeenya gara guddina waan deemtuuf ati tujjaara abbaa qabeenya guddaa siin jechuu barbaadeeti miti dinquu dayyaas faarraa fakkeenya fudhadhu muraa keenya faarraa fakkeenya fudhadhu abbaan fedhe yoo qeeqee dhufanii koomantii akkasii hattuu janis jala bareessisan garaan keenya na dadhabe natti dhagayameen dafkitee fidattee rabbii barakaa si keessa kaayee deebitee gumaamaa gawwaa wajjin naasayin obboleessu Sigale? So.